Mana kee jirtaa? Hin sirreeffattee? Sirreeffattee? ولا توقيتنا ولا اتخاذ دبي ملء أبو رب ستي هبل رزقي أنا والله أن قلبي والله يسوي من كل قلبي نجبان وهندك يستمع بي. أن challenge جابا سورة أنا ترى جابا جرا وجين نرد جولان تكلا سورة أنا نيادتا سورة كمين نورا جابا أجندان أورمورا أسران نات خاتي برامزا جولا كويسين أرجيزالا أسرع لا جابا سورة أنا مكاندا بديسان غيرته إيه جابا نادم بيرام مد جالسن جام منا خنا جال كابن ماله ولا تكتين جال كابن ماله يارو سنتي جال كابو من دي أما مالي بيتا جاتشادي جوتشا نما خنا والله كمرة يارو سنجيزي قلبي تشابه والله فانو أنا نبيتا كا منا جارو تشو مني منا إسا لفاسا نرى إسا بباسا نرى إسا وكالما في خورنيسو خنا ترى نما ميدابيا أنا ما أن كان نجري يعني أن كان نجري كوي وان جتشو بربالي مالي بيتا أما سلا يا محمد إني بيت أما نما بيكو تواني منو نما بيكو تواهموني ركور أما فكينيا دنيا كوني ati fetu mana dhahaban jaradhu fetu fiddan jaradhu fetu citan jaradhu inuma keessa dunami dunya kan inuma keessa deemnami numa keessa deemne eshi me ati natin arenga natin sillen tuqu sillen arabsu walma yalati nabi amma irgama rabbi alayhi salatu wassalam man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها جنب فكينيا فما نمي نغا ربي تيمبولي نانون سانا غاتا إيسا وجين قلب غجاتو كو جلال قلب غجاتو كو نمني قبات جلال وفي فيان أنبولي نغار أنبولي قلب غجاتو كو قب فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها جنان أكوان قنانين نعمان بي دنيا غوتون إيسا برات ولي قبام تيتي جلاني سيقالي أتي أما بوتا قبدا nama lafan qabne jira warra sharawat xaree kiraa galu jira bootaa dhuma kaaree maqaa hankeetiin qabaachuun ni'maa rabbiiti alhamdulillah jedhame lammaffaa mana dhakaan jalqabdee manni jalqabame kun hinuma xumurama inshallah waddadkum xallaam tisharsalle bakka rabbi rizqii fidulleen beeytooti ammaati anama umrii kiyya irra caala masjida rabbii keessatti fite har'a sila nama gartee masjida khutbaa godhu garuu harka namaa laalu jedheeti wama namaa laalu jedheen namni gaafa gartee damooza harka namaarraa eeggate waan haqan dubbatu jedheetiin sigalee har'a kun biyya ormaa keessatti xiqqaatus guddatus ofii kiyyaa laffayeetiin nyaataa jira alhamdulillah laal namni dirasaa tokko gaafuma gartee qur'aan rabbii fudhatee manaa gadi bahu rizqiin harka rabbiitti beeka duniyaan kun badduu ta'uu beeka sigalee waa hunda keessaa wanni guddaan fayyaa qabaatuu fi islaamnaa qabaatuudha ati tokkoffaa rabbiin beekumtii sii kenne qur'aan akkasii qaraata hadiisa akkasii wanni goota ilaa almata akka hamittan gubbaa been beeku amma waan tokko qobboleessaatti hin siifima nani jaalattaan diinis ni jaalatte kitaabas ni jaalatte أكيد طبعا keessaa kitaaba nani ifduba kaayee kitaaba guddaa san achi juga qaraayis ni jaalatte صح أما ربين أما سبب مغرتي جيما خناتيم رزقي بغرغدو ست خنس ملكيسه أما نيجان كاب والله نيجان كاب हमारे जन्नन यो रब्बी गेम हारत नमल कैसे वजी तक अच्छी बेगन वजी तक कसित मड्डे असनी थरत दिन कनति दीबे किसी बरडे कराई जन निया कवा kan nama rabbi si amil kaisanan jed akka garte la nama arabsi mumti nama tutto mudi nama biratu ni gargaran inni tina rabbatan leita akka buya sanama sabti adde mo kana je min jein ini birma abada ko yodan des je ini do managa lebro inni dua chalan jero bro ربين كبيني أتي برباد كان ربي سيفا كان ربي سيعمل كيس هالرسول كباد والله ودركم تلهم ربين كيسا كي يارجع مياتي ما لكم ونيتو كنا
osuma gartee doolaara biiliyoon tokko sitti kennee hoomii maal barbaadu hon bayyaan jedhee osoo niyyaa kabira natti tola rabbi siif kenna garuu awwanni sodaataa jiru maal beeyta ati amma biyaan samma sheekoleen harargee namni sin beekne tokko hin jiru namni takka hin jiru namni qabeenya jaalallee hin jiru namni birriin anillee birrii kanatti hin jaaladha garuu likkiin ta'uu qaba yaa nuti bara darasaa jechuun haamilu kitaabillahi seegalee warra qur'aana rabbii baatu biyaansi wallaahi anamma banii aadamiin ilaaluu qur'aana kana baadhii mataan hin dhaabbadhu yoo doolaara biiliyoon tokko na kennan uqsim billahi annan beeka garuu akka ummanni miira keessi galchee seegalee miti kallattii hunda karaa si cufamee miira keessa galtee waan kana godhaatu nan beeka. Amma viidiyoo dhiya takka tawaa'ee salaata dibbida takka aggarte. Waa'ee salaataa Viidiyoo san wallaahi Oromoon tun yoo ati amma dhuftee salaattee gatteesse bosa salaattee siin jedhan bookai salaatu siin jedhan. Dirqama dhiiroo kaameeraa fuulduratti dhaabbattee salaattaa beeku. Kunis waggaa dhibee boqotti salaatiin wallaahi aaree duubaddeetan maaliin godhe beektaa hin salaatiin jeen hin salaatu namni maallaqa hin qabne maal salaataa miti jedhee hangasuma waraabanii naarillaa wa innaa ilaihi raaji'uun gurbaan salaata dhiise lammaffaadhaatiin mas viidiyoo takka kana uggoo namni na aartee garaan hin naqube lammaffaa rabbiin akka fir'oon akka gartee warra azaabaa naa godhuu gaa azaaba ofii akka waan qulfiin isaan harka jirtuutti azaaba si mallatteessa. Azaaba si atamma silaa ni beekta amma wanna ati faallaa deemartuu fi aarii namaatiif akka ta'in beeka garuu ati salaata hin deemee. Lammaffaa an aarii ilma namaati ijoollee abadan rabbii kiyyaan takka waan dhabeen beeku takkaa ibaadaati jedhiisee beeku. Jireenya kiyya keessatti wallaahi. Maaliif jennaan jantaa ilmi namaa irratti hin kaasan ajanti wooma xiqqoota takkan uumee galakisa lammaffaa dhiyootan yoo yaadatte bilbila lamaan harkaa qabaa sagalee dhuufuu takka itti banee tittiin akka nama dhuufeetitti hoblatte jallakkise dhaabbadhee taa'e Allah Muhammad bayaan kun warra akkasa bar Oromoo kana wooma xiqqoodhaan barboo gowwoomsi andeessaar wallaahi ni gaa xiqqoo rabbii kanarraa sodaadhaaf hin dhiise malee. Wanni sun dhugaa miti afurii duydaa sun dhugaa miti. Wallaahi wabillaahi dhugaa miti abiibi sagalee san yuutuubee seenatan sagalee san itti balee wallaahi. Sirbi wanni yoo ijoollummaadhaan erga wal jaalanne kan jedhu tokko sirba nama. Sun kan duddurii haaromsu ka gaafa na umraa dhaqeeti malee umraan turaati haaromsu. Umraan turaati. Eshi ga amma sila lagi fadulal. Baru mana pun baru warna manjul ni kamu bar. Kagani tanah bidani वो वर्कर था bidani. Assalamualaikum. Wala di turgo je. Kata umrah dawa go. Tu unda वर्कर था bidani bakal. Cewek rahasan. Eshi ga amma wantu kofa siya ga wantu kofa. Amma sila ilmi nama yoo kallatti ilmoo namaatiin deemne ilmi namaa hanga deemee booldarraa anda yeroo tokko qoy saafi ilma namaa yoo kallatti ilmoo namaatiin deemne sigalee miti yoo ilmi namaa hanga deemee hallayyaarraan gassi buusee kee gassi ilaalee kufuu kee ergee kee biraa deebi'a akka ilmoo namaatiin yoo deemte irraan deebitu waan jirtu kanarraa garuu ilmoo namaatiif akka harkaan laanne bartee jirta amma kan gidee bu'aala yoo normaal mateessee taphatte yoo mataan dhaabbachuu dhiifte hoo yoo fakkeenyaaf jaala duniyaa qoritti xiqqoo qannaste hoo waan rabbi si kenna yoo of geesse hoo wanni kun akkam fakkaata silas biratti. Hamza. Qaceeltus mata maqeetiif. Akkas. Jallattus mata maqeetiif. Akkas. Wanti ati beekuu qabu. Ishee kacarraa Siifi rabbii kee qofa jidduu nagaa ta'uu qaba malee ilma namaa asitti gowwoomsi asitti akka feete Ayye inshallah ayye ishi saafi dubbadhu yeroo tokko saafi maal jette lammaffaadhaatiin amma asirratti ishi sheekni haa fixatu. Fixadhu ishee fixadhaa fixadhu Muhammad. Kan lammaffaadhaatiin Jalqaba irratti amma fakkeenya fixamee jira. Saafi dubbadhu hin jira dubbadhu Ishi amma asirratti
lammaffaa amma fakkeenyaaf Sheekni geema kun namoota ni beektanii taphata. aafi takka Mee fiixadhee isinii kennu Bakka fitadhu. lammaffaa laal irra hedduu waan namni hundi quba namatti laatu quba namatti namni laata. Amma geema kana addunyaa guutuu taphata. Ani immoo dhugaadha nama diiniiti nama ustaadaati. Laa bakka sannaan hin mallee dirqama immoo jaaladheetti miti dhiyoo tana yoo yaadattan gaafa umuraa godhee dhufeetta akka ziim jedhee markazatti deebi'ee barsiisee ani hedduu nama akka nama gariitii miti akka nama ustaadota kanaan deemee miti. Yeroo san keessatti ji'a lama immoo wal faana ji'a sadii wal faana rakkoon jabduun takka yeroo san keessa natti dhuftee ofirraa waadaan yaa'u namni akka fedheessin godhee wanta iyyee jaa miti. Ofirraa gaafayyaa harka maradheen taa'u jedhee ofirraa markaza sandiisee ofirraa tiktook kanatti deebi'ee jechuudha. Namni guyyuu yeroo hundaan himaa oolurra tiktookuma kana barbaree fi waan gartee garaagaraa hin jiraa miti feete akka feete taate. Namni jaaladheeti miti garuu immoo namni si arrabsa wayii siin jedha. Isaanitti hin dhagahamu immoo garuu maali wayii ta'a. Viidiyoo ta'e ilaalaniitu bakka si arrabsuu fi bakka sitti mufatu sitti haruudha. Kanaammoo waan fedhan haa taane akka fedhan haa taane gaaf tokko rabbiin immoo keessaan hayyee jawuu ta'a jechuu barbaadeeti. Dhageesse namatti quba laatuudhaa miti. Amma yoo agarte amzaa shiblaa laa mana kana wallaahi osuma isaan na arrabsan osuma isaan na xiqqeessanii ulumataa tokkittii tana na arrabta jenni amma hulaa itti fayyatu dadhabee dhiise jechuudha. Geema itti qabadhe jechuudha. Asuma ta'a jechuudha. Akkanumatti ammoo achi gadi saniin taa'u jechuudha. Ilaa ani immoo isa kana dalganii guyyaa na yaachi isa maaliin mataan dhaabbattaa maaree maal taata osoo isaan na qeeqanii na arrabsanii keessaanumaan baay'eetan rakkoo tana ta'a. Hundaafuu yoo waan kana gorsuu barbaaddu osoo gorsan naaf hin barbaaddan jechuu barbaadeetu buleessa fuush. Eeshi bareedaadha. Amma maali beektaa gaalamma rabbiin mana kalee rabbi sirraa xumuru makiinaalee rabbi sitti habitu yeroo amma jirru kana keessatti wallaahi inni ol bahee kanan godhin namaan jedhu qarshii tokko namatti hin kennu hin beekna. Amma nama tokko hin dhageenyummaa nuti rabbiin qabeenya of danda'e rabbi nuuf haa kennu sitani maati. Nuti wanni jedhaa jiru tokko maqaa darasummaatiin ergaa ol baanee beekamne tokkoffaa siigalee miti. Bakka duniyaan maal akka ta'e hin beekna. Duniyaan innamal hayaatu duniyaa lacibu walaabu jedhee rabbiin. Jireenyi biyya duniyaa tapha faayidaa qabu tapha faayidaa hin qabne jedhee jira. Siigalee miti ammaati maashaa Allah tabaaraka arrahmaan. Mana dhakaa qabu mana dhakaadhaan jaarame qabda kilaasiin isaa bareeda ni xumurta mana kanallee warra bootaa hin qabne jira bar mee tokkoffaa alhamdulillah. Qana'aa waan jedhamu jiraamti maa qana'aa jechuun qana'aa jechuun waan rabbi sii kenneen of gahuu jechuudha amma fakkeenyaaf. Wallaahi mana kanallee ni xumurta bi'inillah makiinaallee ni bitta garuu wanni ati guddaan ati beekuu qabdu tokko maali? Jaalala gartee duniyaadhaaf qabnuuf jecha gartee kanan mataan dhaabbattee osoo qoraa yaa akhi daawaati gootu sana argee hamiltan diin gubbaarratti. Sakiyya jaalala mataadhaaf qabdu mataadhaan dhaabbatu amma jiraa'u dhaggeeffadhu osoo mataan dhaabbadhee hanga tayyee jiru baadhee hanganaa'u obboleeyyan jina dhaabbatu baadhee hanganaa'u obboleessa kiyya nama irraa namni ta'a barboo markata keessa taatama huluma tokko kan itti orgolu qabbana keessa itti orgolu jedhee bara kadhadhee jibbadhee obboleessa. Maal taatu ilma namaa irraa abdii kutadhee mataan dhaabbatu fiiladhe akkam gootare namuu qubasisitti laatee ati kana ati nama sheekaati nama ilmi guddaa wallaa dhiifamaa yeroo gargar laal hoggan amma osman qamaa jiruutan hoggawwaan kana yaada dhufa wallaa laal akka mataan kiyya kun akkana nyaadhama wallaa kana qofaa miti laal dhaggeeffadhamsa laal. Fakkeenyaaf kan intalti yaa rakkoo mana keessaa rakkoo waan kiyyan dubbadhuudhaaf malee hatta ammaati mamma fakkeenyaaf jaartiin daa'ima sanii manaa keessa bulchiti as keessa galti jettee yoo na gaafatte kanarraa hamaa keessa jechuu barbaade obseetan keessaan baay'atan ciniinadhee arrabaa fi jecha namaa gocha namaa biratti harkaan fadhee as ga'e jechuudha. Namuu quba sitti laatu malee namni maal ati akka keessa jirtu si kanan beeku.
والله ايش خلاص بقى ما ناقدي أدري. اما الان امو مال بيتا وانما من جراتكم من الدنيا ربي قياك يا ما وافران وقفت امتي قبينك كيسا في الدي عمرك أبو ما لفتي أتواي دردر ما بيجا لفتي كمان ننتنا بو خط بوي بوت بو خط بوي بوت واو مبيجا كمان نجا السلام عليكم بوي بوي استغفر الله واني دبر وبليس كان يكون والله العظيم واني ده كنو انك قد ما قرب بيتين وبليس كان يكون واني ده يو اني فلفلان كم ني امبرينا كبسيسا نمني حديث رقم ربي بيكو نمني آية ربي بيكو توكو والله العظيم نورمال متي فلفلة ما كبسيري ما سنقول لك مراتي دي مراتو متي والله هو جي سيري كان يجلس سنتني ماتيان دلقا جني تفسيري زبانا باج كيسا تريد نجرا أكما كان مقول عالم الرجل أما شيكي توكو جتو أستاذ ما ترانسي كنا كوي نانو مسيدة كل في جنان جرا شيكي توكو وقا كود أميكا سلاكيسي waggaa 12 guutuu imaama ta'ee nama salaachise yeroo ista'uu namaan jedhee kee masjiida keessatti boo salfii sirreeffate yookaan immoo nurraa deemaa minaamin jedha sheekni maal ta'ee uummanni rifate amalli isaa jijjiirame nama rabbiin fakkaatu daawaa godhu khutbaa godhamu sila dhiiroo sheekni maaluma ta'ee uummanni rifate halkan gaaf tokko meeshee kana quraanaa qaraanu jedhamee mana galanii qabanii ishaarraa jalqabanii yeroo salaanni gartee subiidhaaf azaaniin godhamu jinni jettamu falfala jettamu waan hundi keessaa yaa'ee tasgabbaa'ee nama gaarii ta'e tokko jedha ammas aalimi tokko naannoo arsii kana keessa nama natti dhihaatutu natti hime wallaahi aalima faqiihe jedhan darasaa kumaatamaan qaraa'isan jedhan sheekni kun amalli isaa hinuma faallaa quraanaa hadiisaa ta'e nama fahima booda yeroo asii irratti qara'amu sigalee miti asbaha rajulan saalihan nama gartee waan inni dubbatuu fi waan inni hojjetu amala isaa wal seenee ta'e mucaan kunillee ijji namaallee itti jira harki namaallee irra jira jinni illee keessa galteetti mucaa kana sinii galee miti ammaan afaan nagaa hin tasgabbaa'eeti wajjin haasa'uu yaalaa jira waan gaarii dubbataa dhaqee walakkaan akkanuma daba yaa akhi nama darasaa jechuun bar nama sharaa waxxirate keessa jiraatu bar yaa akhi duniyaa kana hunda namaa jaallata amma mucaan kun mana gartee dhakaadhaan gartee ijaaree ol baasee jira warra bootaa hin qabne jira bar namni darasaa jedhamee gartee maatii isaa dhiisee ijoollummaa isaa masjiida rabbii keessa fixe mana jaarrachuu jecha mataan dhaabbachuu jechuun amma wanniidha maraateellee miti mucaan kun falfala qaba abboo rabbii jecha fuudhaati yookaan shiyaamattuu hidhaa bira geessa yookaan bakkatti qaraamuuf geessa hidhuurra sinii gadaame anamma muslima Itoophiyaa kana maaltu garaana goobee itoon taa'ii quba namatti laata aalim isaa jaahillisaa hebeluu kana ta'e kana yaa akhi muslima jechuun والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي أبوليس كجرجاران ركنان جرجار برد أبد أكبسنا من يا لاجس يا أخي إسلام ما نتنبي محمد الرسول عليه الصلاة والسلام ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أصوب بالتجارات وفي بلاني أبوليس نياكي زينك نجيني شيخ ولي توبيا كيسا علماء توبيا كيسا واني قرآن دبتو واني أمني ولي تجروان سام بيكون متى ميلسا ولا لين تاي قبا ولتلاتو ولا يابو مال يا اخي قبا بوليس كنيا كان بك قران ني قرامو جيسا اتها قرامو بياس غوجا قرشان غوجا دي قدم نفيا خلاص نفيا وسو هدمت تنقرا امنه هينو من سروبني عادل من فوقي متي يوني ماكينه كدشان بيت ماكينه دي قدم بيت هينو من نيسو مالك لانه فلفله كانتو سيستم غرتي سمونا ما سريا دو هيدبر سيستم ني غافا هدمي سيغلي متي ولو ما كيسو ني دوغا سندوبتا سوبا سندوبتا واربي سندوبتا وان شيطان سندوبتا والكيس لا قجتونا كنافو اتسن كل فينا هنا الربسنا هنا بارنا نما مبتلاتك ونما قرتي دنيا راتي مكر ميرو قرتن الحمد لله الذي عافيتني مما ابتليته به يا ربي فارون كان كيتي وان اسام مكر تراكن نغانا غوت جدا يا رسول الله عليه الصلاه والسلام نما تنكل فم نما ابارم نما تكيفم والله اكنم مسلمات كنت مجاك ننجال دان تري قلبي نجباب سمله sun dandeettii qabaadhe irratti keetii kutee deemeetiin qabeetiin bakka namaa qaraam geessi waan kana irraa gayyaasanii sigalee miti akka inni taa'ee waan barate akka barsiisuun godhaan alchilim gin irra hedduun ummata keenya Itoophiyaa keessaa aalima ta'ee jaahila ta'e rahmanni keessaa fuudhamaadha dhugaa jiru sunitti maal wallaahi olii hamma gadiin beekaan rahmanni wanni jedhamu biyya keenya keessaa fuudhamaadha nama rabbii walijii rabbii meeqa jira kan waan itti fuudhu dhabe kan waan nyaatu dhabe kan afaan saamiyaa kan arrabni saamiyaa
biran dhaabbatamu wal cinaa dhaabbatuun hin jiru. Mucaan kun amma maqaa sheekummaa irraa lafa gadi hin bu'u. Maa namni tokko rabbicha of qabee deemee yoo sheeka bira geesse itti qaraamee wanni kun irraa wanni ta'e min ችግር አለው? Ishii immoo erga moo duniyaa jaallate fakkeenyaaf amma mucaan kun maqaan ustaazummaa irraa bu'u miti. Mana miti wanni barbaachise inka anshi hoodhu mi mana woo mana kan ittiin jaatu inka hoodhu bakka. Maqaadhuma sheekaatu ol baatii naman kadhatiin hoodhu mana kee jaaradhu hoodhu bakka. Callis mur yaa akhi fitnaa bal'ataa kun namni tokko cufuu qaba barsila qabeenya rabbi isaa kenne min ችግር አለው? Duniyaa akka jirru maal akhiraa miti. Mucaan suma dhugaa rakkate bakka rakkate. Hin baranne siistama dalagaa hin beeku. Darasummaa kee ture masiida ture. Akkatti waa jaarratu hin beeku akkatti wanni godhu hin beeku. Rakkadheetii mataan dhaabbadhee jira dhugaa rakkoon mataan nama dhaaba garuu namni muslimaa kadhachuu hin qabu. Kadhaatti immoo wanni isa kaase maali? Xonqolaa jira waa jira mucaa waatti hidhamee jira mucaa. Arrasuma bira kana ta'e maal yaa akhi bor waan taanu hin beeknu wallaahi rabbi nu haa qajeelchu. Hunda keenya bor waan taanu har'a nagaa qabna malee waan taanu hin beeknu. Waa namaan jechuu hamlee namaa cabsuu. Sini galee miti rabbi nu haa satta'u rabbi nu haa qajeelchu. Walumaa galatti namni rabbi jettan obboleessa keenya kana qabaatii mana wanni keessaa. Sini galee miti qabaatii akkatti qaraamu godha. Mucaa falfalli sammuu isaa biizii godhee jira. Wallaahi dhaafim namni akkasitti gartee hadiisa qabrii fassaru waa'ee jannataa waa'ee azaaba fassaru deebi'ee mataan dhaabbatee obboleessu barbaree fuudhee zakariitti of naqaa. Si galee akkana ta'uun yaa akhi rabbi sodaadhaati maa duniyaa jechuun ishiinuma jiraataa jiru kana bar mana kiraa ta'us keenya ta'us hinuma keessa bulaarra warri fooqi ijaarallee ijaan laalaarra illee ijaan laalaarra minim lawxee loomu ko khalas biddeen tokko caalawee nyaanna mana yoo ta'e kunoo keessa bulaarra mindin no namni fooqii kana buqqifatee akhiraa deemu jira qabrii deemu jira hin jiru yalla akkasii shaama dubbadhu mee Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa barakatuh. Akka yaada kootti natti hin fakkaatu. Anko natti hin fakkaatu jedheen ga'a. Haallaadha yaada keerraa jechuudha. Tokko sana. Inni biraanii saafiin hin dubbanne saafiitiin ol galchi yoo as jala jira ta'e hin dubbachiisin akka koo taa'ee sin eeggatu inni ani ammati kutbaa gootee xumurtutti si dhaggeeffadhee xumura. Wallahi nan kubadde waan ta'u nabeen wallahi azim. Ela habibi waa tokko dhaggeeffadhu sitti hima ana akka kootti jechuudha. Anaafi Muhammad Bayaan dhukkuba siirii takkas godha dhukkuba akkasii takkas godha waan jedhu waan itti ammaasutu kan nan fudhadhu akka dhuunfaa kootti. Sababiin yaa rabbi akkamitti waa dhaggeeffadhu natti hin fakkaatu. Indeed Natti akka kootti akka inni natti hin fakkaanne dhaggeeffadhu sitti hima. Amma kana dura qabaniitti qaraanii turan yaadatta yoo ta'e. Habibi qoy asirratti osoo turan si qaban dhaggeeffadhu. Habibi wanni falfalaa kun si galee miti gosa hedduu jira. Kan quraanaan bahu jira, kan daawaanaan bahu jira, kan ibaadaadhaan bahu jira. Qiraatiidhuma kana ilaaj biyaansi hamma ji'a sadii takataataa wal jala kan itti qaraamu barbaachisu jira ilmoo namaa kana. Isin guyyaa tokko adda qabanii faatihaatti qaraanii gadhiisanii obboleessu ruqyaan akkanaa miti maal taate obboleessu. Ji'a sadii batakataataa wal jala waan silaa qoricha hin fayyada jedhamee alaa wajhi dhardi biyya duniyaa kana gubbaa jiru hunda irratti dhiyeessanii ji'a sadii guutuu irratti qaraamu barbaachisu obboleessu. Isin guyyaa tokko faatihaatti qaraanii silkii waraaban kanaa miti. Akkanatti namaan qaraamu obboleessu. Tole ayyee. Murtee? Shamanan dubbadhaan ati mursiisi. Ela anatti waan itti kun natti hin fakkaatu. Rakkinni obboleessa keenya Muhammad Bayaan rakkina dhukkubaa miti. Inni mahabbaa qarshii qaba kaleessa ituu dhufee sooshaal miidiyaa tiiktookii irra hin ba'iin yeroo garee imoo keessatti qaraasisu. Ragaa guutuutti lafa jira. Habibi. Islaamummaani amantaan islaamummaa jalqabumti isaa bu'uurumti isaa namni hundi kasaaraa keessa jira warra amanee waan amane sanatti dalagee wanta sana irratti sabbaree malee islaamummaan amantee kasiidha. Akkas Obboleessi keenya jaallattee jibbite silaa jechuudha. Namni kun ituu fakkeenyaaf jaalala duniyaa rakkina duniyaa miti ta'eeti kaleessa ijoollota inni qaraasisaa ture waggaa 4 waggaa 5 dura dhaqiiti qoradhu. Maalti akka ture yeroo sanaa jechuudha. Maalti akka ture yeroo sana ituu tiiktookii irra hin ba'iin.
mahabbaan duniyaa jaalalli duniyaa qalbii isaa keessa jira. Daangaa dabarfatee qalbii isaa keessa jira. Sitti hima. Jaalala duniyaadha malee rakkoo biraatiif miti. Fakkeenyaaf sheekoleen gurguddoo warri biyya keessa jiran namoota itti dhiyaatan namoota akkamiiti jira. Isaan arguu dhabanii waan itti argarte kan. Dhuguma habiibii arguu dhabanii sitti fakkaata. Karaa meeqaan yaalanii wanti isaan irratti argan waan biraa taanaan biraa deeban. Dhaggeeffadhu. Amma ituutati akkasii goonattee maraqanee mirqaanaa ajaa'ibaa keessa gale. Ela yoo sagalee kana waraabaattiin ga'a. Muhammad Bayaan sadarkaa imimmaansa dhiiga ga'u boo'uuf jira gana. Naaman alaa isa dhugaan sinitti hima. Amma inni tuu mana kana qabu mana kana irratti rabbiin galateeffachuu dhabee as bahee kadhata miti. Kan namni amma isaa hin qabne. Yookiin mana kana rabbiin immoo manitti hima kana duniyaa marrattuu jalaa diisisuu danda'a. Sannas bahee kadhattuu ta'ee waan inni keessaan godhu waa baay'ee jira bara bibi. Miskiinummaa kee akka tasiyaasutu kana miti dubbiin. Akka tasirraati inni siirii qaba akkasidha akkasitti godhani maa jettu kana miti dubbiin habibi. Eshi asirratti jaalalli duniyaa kan nama maraacha. Maal? Anama fakkeenyaaf anis amma mana gaarii makiina gaarii nama kana caalaa nama maraacha. Kana caalaa maaliif ennaa maal jedhe Umar ibn al-Khattab habibi. Machi ayaata yeroo salaataa fuulduree rabbii dhaabbattanii yeroo salaataa fuulduree rabbii dhaabbattanii machaayinaa kan rabbiin jedhe suni machii duniyaadhaa jedhe jedhan. Ilaala hamma habibi ilaala dhaggeeffadhu ati maallaqa gaariin feeta mana gaariin feeta makiina gaariin feeta anillee kuma kana abbaa fedhe haa ta'u namni gartee duniyaan jaalanne hin jiru kan obboleessi keenyaa kun habibi wallaahi an siif hin kakadhaan jaalala duniyaa qofaa miti na amani habibi na amani. Animmoo in kakatiin hin seedha ati sooshaal miidiyaa kana qofa irratti beekta. Akka gootu ituu isaan dhimma isaa kanarratti kana jedhiin namoota isarratti qara'aa turan gaafadhu. Waggaa 6 duraa udduuba deebiiti qoradhu habibi. Sitti hima. Waan waggaa 6 duraa udduuba deebiiti qoradhu. Maali subhaanallah jechuun islaamummaan kun mee isuma Abubakar faa isuma rasuullitti tiskituu namaa taana horii tiksaa turanidha miti islaamummaan kun. Isuma Umar faa itti namaaf re'ee tiksaa turan miti. Isicha Aliyyi ibn Abaa Xaalib faa waan irra rafan dhabanii kallee re'ee irra rafaa turan miti islaamummaan kun. Sanuma dhani moo kan biraadha islaamummaan. Islaamummichi isuma akkasiidha miti. Islaamummaan kun isicha Saad ibn Abi Waqqaas duniyaan mana kiyya seene jedhee kuu godhee iyyuu miti. Maa inni ree? Okay, ituma namni kun dhukkuba siirii qabatee namoota si caalaa irratti arganti jira. Fakkeenyaaf dhiifama naa godhi. Ustaaz Jamaal Haaji nama si caalaa lafarratti illee waa hunda irratti illee beekudha akka ajaa'ibaatti. Dhiifama naa godhi. Si caalaa yeroo nan jedhu jecha kana fayyadamu waan inni si jibbuufituu hin taane tokkoffaa namni kun namatti dhiyaatu dhalleeti. Akkasumallee nama qaroodha. Ustaaz Jamaal Haaji jechuun nama ilmiillee qabudha. Nama waa hundaan akhlaaqallee waan garaagaraallee qabudha. Namni kun nama kaleessa ituu hawaasni tokko hin beekin miidiyaa Nuural Hudaatti as fidee isa baasedha. Kaleessa isaatii kaasee amma guyyaa har'aatti waan namni kun ta'e akka ajaa'ibaatti beeka. Eenyummaa nama kanaallee diippilii isaa gadi keessa seenee nama beekudha. Kanaafiyyuu akka namni asirratti bee kadhatuuf siirii takkas godha maaloo takkas godhattee boorisi darasaan duuriyyee asirratti baate akka isheen kadhattuuf islaamummaatti karaan banii. Taa'i gannurra. Qoyga eenyu ana baanta? Siinin jedhaa jira. Akka nuti qoy. Na xumursiisa. Wallahi hin xumursiisu. Billaa aleek na xumursiisa. Wallahi hin xumursiisu. Na xumursiisi. La wallahi hin xumursiisu. Na xumursiisi. Habibi. Khalas moyti qabadhu. Obboleessa otummaa mataa kan keetu falfalli maal akka ta'e hin beektu sittani maate. Si galee miti falfala jechuun namni addunyaa kana gubbaa akka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addunyaa kana hoogganee rabbitti dhiyaatu hin jiru. Ergamaa Rabbii alaihi salaatu wassalaam
falfalli sun itti godhamee ergamaan rabbii dhama'anii alayhi salaatu wassalaam fidaahu abii wa ummi waan tokko nan dalaga jedhanii waan dalaga wallaalanii wanni hundi gartee bitaa itti galee ofitti qaraa'anii dadhabanii malaayikaan lama samii irraa bu'anii itti qara'anii falfalli irra dalagamee jira. Faaqee yookaan filaa fi gartee wamushaaxaa marfiin bakka 11 gartee wanni tamiraa keessatti bakka 11 waraanamee bi'irii yookaan laga gartee bakka sanaatti awwaalame jennaan malaayikaan deemte qottee baaftee bakka 11 falfalaa waraaname sana yeroo bakka sana buqqisan rasuulli alayhi salaatu wassalaam akka waan gartee isaanitti dhaabbatee jiru akkana jaan jallaan yeroo bakka sana 11 buqqisan tokkoffaa takfur billaa rabbitti kafarta gaafa siiriin nama miidhu gaafa jette rabbitti kafarta rabbi subhaanahu wa ta'aalaa suuratul baqaraa keessatti bakka gartee baabil jedhamutti haarutiin maarutiin ilma namaa kana barsiisa falfala baratanii kaanii ittiin dalaguun haraama baratanii kaanii dhiisuun ammoo chiggireen loom halaala jedhee rabbiin jedha kana barsiise fitnaaf rabbii waan kana godhe falfalli waa sadi irratti sirriitti dalaga fayyaa namaa ni balleessa bultii namaa ni diiga qabeenya namaa zeeroo taasisa wallaahi dheengadda qabatamaan jechuudha uuman argee uuman dhagahee jiru falfalli namatti godhame akka namni sun dhugaan dubbanne akka inni yeroo hunda buufu akka falfalli namatti godhamu beeytaate wanni ati niyyattee irra dalagde sun yoo fakkeenyaaf rabbiin godhanii ustaaz Ahmad akka inni nama kadhatu irra dalagame sitani maati ustaaz Ahmad nama kadhaa malee namni kana naan jedha sanaan jedha akka ati garteen duudaa taate waan kanatti fuftu beeytu waan beeytu habibi tokkoffaa wanni kun dhukkumiin kun wal iyaabu billah rabbitti maganfana tokkoffaa wanni sidoo dhaabbataa maal beeyta nan beeka ke Jamaal Haajiis gorsanii hatta sababa gartee Hamilton TV'tti illee dhihaatu ana godhe kallattii hundaan lafarrattis miidiyaarrattis gorsee dhadhabeen jira amma booda harkarraa fudheen jira jedhanii viidiyoon isaa waraamallee hordofeen jira argeen jira haa ta'u malee akka nama tokkootti cinaa dhaabbatee gargaaree meebii irratti qara'uutu mala an kanin jedhaaru yaala dhugaa yaala gahaan argannee obboleessi keenya kun an nanka kadha 100% mucaa qaxamur qoy siifin kenna cara siifin kenna maallaa kenni taree atoo diktaatara taate habibi wallaahi diktaatarummaa yaa madda gay waan tokko sitti yaa madda ati xumurtee naayinaa see baran qoy habibi ilaalamma azaanii godhamaa jira miti wallaahi ayyoon si xiqqeessuuf yoo mucaa kana ajandaa godhachuuf ka'e rabbiin an dhiisin tokkoffaa jaalala nama muslimaa qabtu waa'ee dhimma gurbaa kana dubbisaara jaalalan diinii qabtu dhimma kana naquu malee jechuudha qarshii tokko irraan argadhu uummata tokko ni argadhu tokko hin jiru garuu akka waan nama darasaa kana hundaaf akkasiin kadhattuuf nama carraaban waan hin carraabanu gootee hawaasatti faamiin taanatti wanni godhatu obboleessoo duulaan irratti barsiisaa jirta an akkasii miti obboleessoo namni islaamaa tokko ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam maa akala ahadukum ta'aman khayrun qattu illaa min amali yadihi tokkoon keessan nyaata gaarii filatamaa hin nyaanne waan harka isaatiin dalagatee kassabatee fiderra nyaata gaarii hin nyaanne jedhan وكان نبي الله داود عليه السلام نبي الله داود كان لا يأكل إلا من عمل يده وانا كان كسبته في دمالي أفعال ننكب جان نبي الله داود نوتي حديث إرقام ربي فول دروكين يجرب بوريسو نما كراتون حرامة يو كرادي ما جراتي فكنيا بيلوفتي نما كراتي شجرين لهم غافة سنة مضطر غافة كان قروا إلى صدر كان ما كراتني من جارو فوقي جارو مكينا بتوكوني نمبي كوان كان عن كرانا ما بنانجرو عن كان نجد أجرو وبوليسي كين يكون نمني يا ربي بيكو كن achi as bee hayaa tokko mala yeroo waan kana dubbate mucaan kun sirrii dhukkubsatee jira nama itti aanee biyaansi ji'a sadi bakka tokko irratti qara'amee sirriitti qoricha wanna jedhame hundi isaa kenname haafayyuudhaan niyyaan kiyya malee ana kana gartee taa'ii gadi nama darasaa jedhamu gartee kadhaadhaaf waliin kakaasii yeroo jettu minima silaadhaan ta'e raasu sirrii miti wanni kun obboleessoo an jaala islaamummaan qabuun dubbataara jaalala gartee quuqama nama obboleessa islaama kiyyaa qabuuf hin quuqamee dubbataa jira malee an sirraallee isarraallee rakkoon qabu nallee hin fayyadamu illee hin jiraachiftan obboleessoo akka hin taanetti wal fahamsiisuun gaarii miti an akka nama gartii waan kana keessa ture tokkotti akka mucaan kun normaal hin taane yaa akhi jaalala duniyaa namni hin qabne jiru bar watuhibbuuna almaala hubban jamma rabbiin dubbatee jira jaalala duniyaa namni hin qabne jiru hundi keenyaan jaallanna galuu ilaa sadarkaa kanaa mucaan kun akkana ta'u wallaahi jaalala duniyaa qofa miti abadan akka nama duniyaan yaa akhi bakka dubbadhu amma buqqifadheen jiraan. Akkas jedhe raayyaa abbaa macca. Wal fahamuu dhabuu mataan isaa dhukkubaa jedhe. Fahamii nuuf haa kennu gooftaan humna jabaa jedhe beektaa. Ani jalqaba maaliin si jedhee qorannoo godhii ila jalqaba qorannoo godhiin si jedhe.
natti hin fakkaatu jedhee dubbii saaqadhee achi booda ofii kee qorannoo godhi gadi bu'i. Dura qorannoo godhi. Isicha sooshaal miidiyaa kanarraa qofatu hin ta'in qorannoo godhi. Tokko inni biraan taasaa kee keessatti maal jettee seeriin nama miidhu hin jedhiin akkamittiin jedhe. Akkamitti seeriin nama miidhu nama miidha malee haadha manaaf abbaa manaa gidduutti miidha miti seeriin. Rabbiin hin dubbanne quraana keessatti. Ani wanti hin jedhaa jiru yeroo waan kana ituu dhaxxee gadi keessa buutee qorattee qorannoo gootee deebitee irraa dubbatte hin bareeda wanti kun. Akkasumaan ituu qorannoon godhiin wanta sooshaal miidiyaa irraa qofa agartee dubbachuun kee sirrii miti. Namni kun akka inni gargaaramu akka akkas ta'u namni gargaaru qaba hin jedhiin. Darasaan luqqaatee qarootu baadiyyaa keessa meeqa jirti kun dhaqee habiibii kiyya mana kana gurguree waa meeqa godhee hojii biraa hojjechuu hin danda'u qansiraan hojjetu. Wallaahi qansiraan dalagu waan garaagaraan dalagachuu hin danda'u harki isaa nagaadha miilli isaa nagaadha. Dhimma dhukkuba isaa kana immoo dhimma dhukkuba isaa kana gadi keessa bu'iitii qoradhu. Isatti immoo akkuma amma kana ija baastee dubbatte manni kun mana duniyaadha mana duniyaa ijaaruuf jettee mana karaa kee hin balleessin. Baay'ee natti toleera bakki sun. Garuu dhaggeeffadhu. Namni akka inni hin dalaganne gochuu fakkaata. Amani waan baay'ee asirratti haasa'uu hin danda'u. Waan dhimma isaatiin wal qabatu. Sittin hima. Akka dhuunfaa kootti sababiin ani faallaa namootaan adeema yeroo hedduu. Waan hin faallaa namootaa adeemuuf namoonni akka waan hin jibba isaanii qabuutti fudhatu. Wallaahi billaahi tallaahi Hamzaa Hashim naamantaa. Naamantaa Ustaaz Hamzaa. Na dhagaartaa. Sagaleen kee hin jiru bilbila keessee biraa deemte moo maal? Ni dhagahama keessa ni jira. Aywa. Wallahi billahi rabbii guddaati na beeka mana obboleessi keenya Ustaaz Muhammad Bayaan qabu kan wallahi hin qabuunan. Naamantu manuma caraqaa jedhamu sana iyyuu hin qabuun. Dhuguma dhugaan sanitti maa rabbitti na beeka. Inni amma fakkeenyaaf naanol qabeenya qaba. Yoo xiqqaate rabbi barakaa isaaf haa godhu. Kan kana caalu rabbi isaaf haa kennu dafqa isaatiin. Anamma akka dhuunfaa kootti namni namaan qarshii tokko sooshaal miidiyaa kanarra bahee kadhachuurra rabbiin guddaan gaafuma sana na ajjeesuun filadhani. Ana akka kootti fuuldura namaa rabbiin an dhaabiin na rakkise. Walaakin maalidha wanti hin jedhaa jiru. Yookaan nama kana gargaara akkasidha obbolummaaf jedha akkas godhaa jenne namoonni waan kana haqa godhatan namoota hedduutu jira. Darasoota hedduutu jira. Warroota waan nyaatan dhaban waan ittiin saamunaa bitatan dhaban ispeeshaalii warroota kufriirraati gama islaamummaatti dhufee darasummaa keessatti rakkina hamaa meeqatam argaa jirutu jira. Kan nuti huccuu lama qabnu gurgurree fi ituu kenninee jennaan isaan ittiin ilmii baratanii. Waa meeqaaf bakka qiraati kana dhaqu. Tokkoffaa beekumsa diinii islaamaa barachuuf. Lammata bakka jiraatan hin qabanii akka bineensi bakka dahoo isaa laga godhatu bakka ilmii warra godhatee taa'utu jira. Gargaarsi jara sanaaf kan barbaachisu malee nama akka kanaaf miti. Namoonni geemii isaa irratti dhaxxanii gargaartan rabbi qabe yoo jechuudha la. Rabbiin sinaa qajeeshu sinina baaroni. Ituu nama gargaaruu qabamu dhiistanii nama akka kana nama mana jireenyaa qabu. Nama mana sanallee gurguratee socho'uu danda'u. Nama sadarkaa akkasii qabeenya qabu. Warri gargaartan kun qabeenya keessan bakka gaariitti baasaan jirtan. Dhaqaa darasoota laalaa. Dhaqaa ummata keenya buqqee rakkatee bakkee keessa taa'u isaaniin dhaqaa gargaara. Nama waan nyaatu bakki itti baasan bakka baay'ee jira bara. Bakka biraatti baasaa. Gargaarsa miti okay in dhukkuba miti haa dhukkubayyee akkuma tetti haa ta'u obboleessa kiyya Ustaaz Hamzaa Hashim. Kunoo falmataa faa kana kunoo la falmataa Abdallaa kana kunoo inni itti dhiyaata. Isaan dhaqiiti keessaan dubbisiisiiti akka isaan itti qaraasisan yoo rakkina kanaa qabatee akka isaan itti qaraasisan godhi.
Sigalee nama tokkoon immoo duniyaa manni barbaadu kana gootanii fi asirraan galchitanii itti jettu wrong sirrii miti. Gargaaramuu hin qabu. Muhammad Bayaan gargaaramuu hin qabu. Sumunii tokko gargaartanii jennaan Rabbiin itti sin gaafata. Xumureera yaada ko. Sorry. عليكم ورحمة الله وبركاته. عندك سلوك ورزقنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي. إيجا إسلام ما نموت باية كبا نموت ججبو هدو كبا إسلام ما نجرو إسلام ما نجلي كبرا بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فارون شفتي كربيتي موتي الدنيا كان غوتو كان تواتو كان اومي كان جراچسو كان اولكاسو غديبوسو جراچسو اجيسو انغون هندومتو كان ساتاي فارون ندي اساف مالا اتياني علمنا ما اسلام ما فواغودي توكل لينجرو اگيساني اسلام ما ربي تو اولكاسي اسلام ما متان سايومو نموت هدو اولكاسي جرا نموت اتين جراتن نموت اتين بولن جچو gocha nama abu masab ifna garu nama fi munis dirqaman ustaz ahmad rabbi jechan jaladna business tokkolle wadin qabnu islamumma wal barsise media kana rat dinigde wadin qabnu imma faida gara bira tokkolle wadin qabnu ustaz ahmad gafawan tani karantan akkan tani rajulan garu I tell him wa inni nabiyyi miti yokin mo malaika miti okay yoo akkasin ta'in parpaziin aniifisin uumamuu keenya hiikan qabu jechuudha bar yoo correct waliin godhin yoo waa waliif hin dhaamin that's nothing maaliif ilmi namaa perfectiin hin jiru nuti nabiyyi miti har'a kan jiru generationiin dadhabaa da'ifa miti akkasii ani islaamummaarraa ganaan baradhaan sallamteedhaan alhamdulillah abubakar faas hamzaan faas khaalid ibn waliid faas akkasumas turan islaamaanii jechuudha garan irratti uumamittiin deebi'e dhaqaatii chaalenjii Afrikaa Akaadaamiin kenne viidiyoon gadhiise tokko deemaatii laayik naa godha chaalenjii laayik naa godhu chaalenjii na injifachiisuu dura waa tokkoon isiniif dhaama Afrikaa Akaadaamiin carraa barnootaa dippiloomaa bilisa onlaayinii yeroo kamiyyuu fi bakka kamiyyuu teessanii kan barattan isiniif qabatee dhufee jira deemaatii galmaa haa baradhaa viidiyoo san ilaalaa dhaggeeffadhaatii laayikii kan koyyuu dhiisaa rakkoon qaban beekumsi nama fayyadu sadaqaa jaariyaadha ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam ammas addallu ala alkhairi kafa'ili jedhan the one who direct one person to goodness is the same as the one who did it namni nama tokko gara khairiitti qajeelche akka nama waasan hojjetee jedha so blindly yookiin immoo ija qabatanii islaamummaa keessatti waan hordofan hin jiru waan ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam ilma namaa hin barsiisnes tokkollee hin jiru even personal hygiene ofirraa kaasee akkamitti ilmi namaa akka jiraatu alhamdulillah anaafsitu akkan taane jira yoo ta'e malee rabbi nuuf anaafsisu akkasii ustaaz hamza naaf jiraadha hundi keessanuu rabbiif jechan isin jaaladha deemaatii galmaatii baradha kan chaalenjii ko forget it laayikiin godhiinaa dhaqxanii wallaahi suma dhugaa koon jedha deema galmaatii baradhaa garuu beekumsi nama fayyadu sadaqaa jaariyaa jedhan ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam ammas ayaanni quraanaa jalqaba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam irratti bu'e dhaqiitii salaatiin jenneen rabbii subhaanahu wa ta'ala dhaqii zakaa baasii soomii akkas godhin jenneen dubbise sun booda rabbii subhaanahu wa ta'ala every science achi keessatti barsiise philosophy psychology maths everything big bang akkaataa uumama yuunivarsiitii akkasii ربي نوف على فسو وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان جد ربي سبحانه وتعالى وان خيري في صدى ربي رت والكركارة وان كان على جرورة مو نو أنا أستاذ أحمد ربي ميتين التاني ما نلقي يو أكسرين جرنتاي قرو سترين جزي ساني مو أنا ساني تناسو أنا ستنا نما فارسو في ميديا كان الرنجران وقا هو بدأ فكان المنامات تمان عمله so anaaf role modeling ko namni akka fakkeenyaatti ilaaluu fi muudaa tokko hin qabne nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam my icon the greatest man ever walked this planet akkasi ifama baay'een odeesse
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.